خلاص ما بودني mana kana akka gadin baane qaltii mana saakay saataa oo fadhalle dalagaalee hariisu akkuma mana kana gadin baane itti hime kono intalaalee waan firaa baasu fadha naafisii dukkan seen atiitu naafida naasii bite akkuma mana kana gadin baane itti hime yaaseen kono kaka jechuun kakanaan dura facaaftes ni fidda kakana boodaatis hojiin hin dhiisa manaan siitaa as naa keessa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خانسين دا واتشاجر تنخرا يوتيوبيتين ياسين توبيت أرى استنكم ما نقرتي يا دو سبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو في هرتفتو تخينيا جرت هاتي منا يا دو سبات نتيمة أكان قرتي إنسان جدولا علو كذا نبل بلتكن خوي ندولا لينجت كذا سنيفو قرتي وان إنسان جدول هاي دو نتيمة كذا كنا نتيمة كذا saniifuu amma yaadduratti niin dawwalaa yaaddooni yaama angartee osoo inni mana hin jirreen dhufee jechuudha haadha gartee jaartii isaa qofaa mana jira jechuudha saniifuu amma gartee waan jiru hunda inshaallah yaaddoo gartee dawwaleetiin yaaddoo yaamee as wajji gatteenye jechuudha waan rakkoo isaan jidduu xiqqoo gartee haa isiniif ibsituun isiniin jaa akkuma beeytanii yaaddoo fi yaaseen bika takka dhalatanii ijoollummatillee wajji guddatayee yaada namni biyyatti wal beeku tokko walirraa qaanfata dhalatti himachuurra dhiirumatti himachuu wayyaadha miciyyoon isi dhuftee isin jidduutti naasan jettee miyyoon ta'e waa hunda wali baxaabattee hotte amma sanuma hundaafuu yaasin anaatu yaamee yaasinitti himachuu fi waan naaf isa jidduu jira haadhufee adda baratu yoon ani kalata qabaadhees yoonni dongora keessa jiraates hundaafuu yaasin dhufee anu jidduu ilaalu jetti yaasin bilbilee inni amma mana hin jiru yaaddoon gabbehee amma yaasin na biratti argama mijiyyoo anaatu fidee duraanii haana gargaartu jetti fidee mijiyyoo ammallee akkuma fidetti narraa bee hijeetiin ture mijiyyoon deemuu feete yaaddoon hin deeminii eessa deemtii jee dhoorkee dalagaallee harkee fi dhoorkee jira hundaafuu waan dhoorkeefis yaasin adda baratu yaani waan takkanatti hin himu isin waan biraasooti nillee waan biraaso hundaafuu yaasin adda baratu amma yaasin haitti bilbilu an bilbile khayyoon bilbilellee nejela hin kaasu yaasin itti bilbile mana khaytin jira sin eegajee haayamu saniifuu daawwattoota keenyaa fi kabajamtoota keenyaa viidiyoo gartee isin dheeressu amma gartee yaaddottu niin bilbilaa inshallah hamma dhumaan dhufaan tura maaliif gartee citii namaa viidiyoo karaa yuutuubiitiin maaliif sooshaal miidiyaa irra facaaftachuun keessan gartee waan oolmnecha wanni kun gartee duraan na dura faca'ee jira saniifuu gartee asumaanuu akkanaa beektan chukuu yaame siinjee akka cigaanii citii nama gartee waan hin taane haasa'uuf hin dhufne garuummoo alaa kulliyaal wanni kun miidiyaa irra faca'ee waan jiruuf alaa kulliyaal viidiyoon dheeratu viidiyoon akka gartee dheeranii isirraa gabaabsaa amma gartee karaa yaaddoo sababa bilbileetiin gartee akka dhufu godha jechuudha. Okay, dawaltuun jira amma. الو الو السلام السلام عليكم وعليكم السلام كم انا جاي سيارة كم جرت الحمد لله قال لنا ساكو يلا تربيت ايه زرتو نانو ما تنجر منان جراتي مي دفي خد منان تيجي جرا خد دفي ايه منا خي تنجرا ابوتي كوفا كونجرا dirqama gaa manaan jiraati waan kana immoo daftee dhufu qabda qoom manatti hin seetu jira mana kee jirta mana keetiin jira ni jira odi mana ni jira ne yalla ta'i kan dhufa ngasitti dafi hoggaan turuni dafi hottun jeen turuni okay aye yalla aye Allah aye akkuma gartee dhageessanii gartee yaaddoo sabaa amma gartee dhufaa jira jechuudha saniifuu gaa inshaallah aan gartee niin eegataa jechuudha hayyee daawwattoota keenyaa fi kabajamtoota keenya jechuudha garuu gaa yeroo eegaan itti bilbilees gartee daqiiqaa 15 taanee jirra jechuudha waa diles gartee dafee dhufa yeetiin abdii qabaa dhufeessa ahlan wa sahlan wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh halan okay خو سنتا وي مالي بلنو ملفتي فقودا لفتي قوها هاي ما قول جلتنا فيديو برو جلتنا فكات ايه قام فيديو ديمو خن دورا سلام تربو فدو تشودا
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu Oromoo teenya hundi keessanuu fayyaa qabdu baga jiraattan. Hayya gama gartee dhufeef haayaan jechuudha. Gartee jaartiin ta'e natti himatti na dawwaltee bara akkana itti natti himte jechuudha. Achirraa egaa bakka fagoo ni beekta. Akkasiif ka'ee dhufe egaa jaartiitti gartee haadha ijoollee teetii gartee si himate akka hedduu siin beekta. Waliin fi gabbee dafee deebuu hin beeku. Yeroo mana gabbaate yeroo gartee daftee deebuun dirqama keeti. Yoo dhufees gartee yaa'ii godha jettee jechuudha. Maali dilli kun maali? Kun hundinuu irraa miti. Eenyurraa hidhu? Isumarraa wanni kun hundinuu kan dhufe silaa teessee dhaggeeffattee bareeda ture kaatee baate silaa isin dhaggeeffattee amma viidiyoo maruu jirtanii daawwattoonni akka jirutti Oromoon teenya guutuun quba qabanii waan anaaf isin irratti walitti buunees walitti aarree anilleen yeroo tokko dhufeetiin ijoolleetti jiraadhe deema asillee mana kana jiraatutti hin jiru. Ati moo? Dhufeetuma ijoollee ilaalee deeman. Garuu immoo yoo isin na bilbilteen hin dhufa yeroo hundaa'u. Bara isin okeette. Sanirraa kan hafe immoo dhufaan jiru maaliifi sammuu tiyya kana boqonnaa fudhachiisuun barbaade. Deesh gamaan ijoollee ta'e as dhiistee. Na cinqite. Baay'ee takka na cinqite. Biyya kana bara walumaan jirraa miti. Dhuga. Xiqqaatullee namni waan xixiqqoo harkate bakka tokko walitti qabateetuma biyya kana keessaa bahuu yaalame. Kanaafuu isin ammoo waan walitti hanqabe kana gargar faffacaaftee hangumaan silaa ol ka'uu lafa ganna deebisuu barbaaddi. Sababii kanarraa kan ka'e viidiyoo maraatti fudhatillee viidiyoo agartee jirta. Viidiyoo keessan galgala ganama galla keessanii harka. Viidiyoo harkaatti turte sababa kanarraa kan ka'anis kan itti yeroo hunda mana taa'uu dhabeef. Kana yoo isin eegasitti himatte waa hundarraa yoo isin sirrooyte rakkoon tokkollee nu hin jiru. Bara hamma isin wanni gartee isin yaamteef aniin tun gartee haadha ilmaaniiti. Duuba haala kamiin gartee ilmaan kiyya kana guddifadhaa mee hoottuun jidduu laalii jette. Egaa dumaas mee atis lafa ga'iiti. Haadha dhiiraa balijii teenya gartee mee ati gama keetiin maal jettamee amma gaanii dhufee jira beektaa. Mee amma dubbadhu gama keetiin gartee kunoo daawwattoonnis gartee nu daawwataa jiranii waan jettu fuula daawwataa duratti gartee atis waan garaa qabdu himadhu. Ani wanta akka garaan qabu garuutu waan biraadhiis yaaduun hoggaa alaa diimaa dhufe yooni shaayii yoo nan buuseef shaayii san hin dhugu fuula bareedaan si hin dubbisu ani hin dubbisu abadan nyaata dhiisii hawaan meeqa godhe akkuma nama harkinitti alaa bikka dalagaatiin nyaadha jee ka'ee deema xabiyaa duraan hin qabne fitatee atilleen dhiifama naa godhi anaatu siyaame beekadhu daawwattoonni illee akkasuma dhiifama naaf haa godhani waa hundaa wanni kun maalirraa ka'ee jettee akka gaafattu kun fadha ilaanu wanni kun wayii arraafe duraanii wajji jirra moo akka wayii arraan tan waliin dhufe naaf inni xabiyaa kana eessarraa dhufe maalirra jijjiirachuu dandeessee jii gaafadhu ammallee miciyyoo tanaan deemin jeeni maaliif mana dhoorkitaa jii gaafadhu. Hayyee yaaddu dhageessina fakkaatu waa hundaa'u yaaddu saniifuu laal qoonqoon tana shaa'inis tana dafii jalqabe asumarraa si eegaluu qabda akkasi. Nyaadheetiin dhufe hirmaayee. Nyaadheetiin dhufe waan akkanatti Hirbaata nyaadheetiin dhufe. Hirbaata hayi haas jiru kun eenyuuf dhiyaata. Jechuun kun naaf hin godhamne kaa. Eenyuuf godhame naaf godhame. An dhufaa waan jiraare siifis hin godhamne. Bas namni mana fi keessatti ni godhata kaa malee. Ta'ullee gaa wanti kun haati manaa dhiyeessite akkam jechuudha gaa hawwa dubbiin san nama jiru. Nyaata rakkoo takka illee hin qabu. Nyaadhu gaa hayi. Bismillah nyaanna. Fidaaya. Bara akkuma isin gattatti qoonqoof shaayii gisees lafa asuma kaayat. Hayi. Bismillah. Nyaadhu sirriitti kana guutuutu qabda warra. Yoo si godhamin eenyuuf godhamee? Mee ajaa'iba bartuunis. Anaa dhufaa beektaati. Mana hundaatti zaafete dhufu dandeessa moo akka? Nama biraa jira mana. Nyaata ni nyaadha nyaadhutis nyaachaa. Nyaadhaa sun. Ambas duraan. Sibira jira miti himadhu waan akka. Yaatis mee eewa himadhu sanqafaa miti himadhu mee biraan. Amma nyaata nyaadhu na jettee mi? Tiirtaa bara kana adii haasotuma nama. Nyaata nyaadhu eegalan jetteetis nyaadhu. Ani haaloo sadan. Aywa. Qismiin biran taa'anii. Hayyee himadhu gaa. Nyaata kana fidnee yoo haasofne. Haasawaa abbaa kiyya daawwattoonni inni sun daawwataa jiranii haasifirra. Waan isin balleete yoo isuma sitti himte irra wayyu.
Ay kanaachi maal sitti marti dhalaan beekadhu badiidhaan. Laa isiin bar waan laal bu'uura dubbii bakka irraa ka'e dhiifteeti. laa Waan Quba bareessa yaasin. walakka irraa jalqabdee barsiin. Oromoo beektaa waa hundi dubbatan Waa hundi jira dubbatan. in dubbatan waa hunda maaliif hanga akka tokko irraa dubbatan malee waa hunda dubbataniif gartee faayidaan hin fidu waan silaa qabatamaa jiru gartee waan silaa nama dhagayama dubbatte hundan dubbanne inni jira saniifuu gartee dubbadhu moo haasawuun barbaaddu maali rakkoon Haasawuun hin barbaada. haya wanni isiin yaamteef maali haasawuuf irra Dubbiin isiidhaa yoo furmaata argatte. Himadhattee mire eega jalaa kaaseetiin gubbatti madhee gubbaa kasa jalatti madhe. Maal jala. Furmaata itti kannetanii. hayi wannummaan dhufee asitti taa'eef maali furmaatatti kan dhufaafimi hayyo hayye Nyaadhu isin haasawamu sittiin himamu daawwattootatti ni mara. kunoo daawwattoota ta'e manatti naaf hin kayyaafun Daawwattoonni quba qabanii sumatti ni himu. haya Ati Waan viidiyoo daawwattoonni quba qabu yaasin quban qabu jechuudha ree. yaasin viidiyoo waan daawwachaa jiru natti fakkaatu. Isii waan daawwachaa jiru natti fakkaatu. Amma miciyyoo maaliif dhoorkiteeti? Mixiyyoo maal dhorkateettee mi? ei maam Mixiyyoo hin dhorkine. Intalli tun isiin haana gargaartuu lubbuu kiyyaan ibsa daadheetteeti. Ani isii miidhuun barbaadu beekadhoon. haatiraa jaartee akkamiin Haadha ilmaan namni miidhuu barbaada. Na ajjeesuu deemaa jetteeti. Intala tana barbaaddee ganda isaaniiti. Firaas waliin jedhani beekte. As fidde. Isii tanaa wajjin muka fudhatanii naddeemu turan. Amma isaanumaa wal afaan garagale. si dha'uudhaaf moo amma deebii isaanii gola garagala Isaantu wal afaan garagale. Walaa nyaatarree maaltu na galche? hayi Amma immoo deebitee intalli kun isiif jecha mana kiraa duraan kireeffattee jirtu irraas baate hojii gad dhiibtee irraa baatee isii bira galte irraa beekni ija hojjelti. hayyee Kanaafuu dubbiin akkanaa tun sirrii miti waan kana dhiisii jeenitiin taa'e jeen intalaas. Sababa sanitti intalli viidiyoo takka yeroo isiin kaameeraa kaayisu agartee kaameeraa akka itti kaatan jalaa baratte intalti kaameeraa kaayattee isii mana hin jirre anarratti hojjatte viidiyoo kaameeraa dhoksitee. Isiin waan hin taane haasofte intalli silaa akka isiin viidiyoo marta shakkee viidiyoo san kaameeraa keessa dileetiin godha. Wayitaa anqeetiin biraa kote sun hin shakkin. Isiin kaameeraa keessa agarteeti viidiyoo san gadhiifte YouTube irratti. Amma dubbiin isaan jidduutti dubbiin ziyaadaa ta'eeti dubbiin dabalame ilaa biyyatti wal akka hojjetan. Miyyootis kana ammoo yeroo baay'ee dubbachaatiin ture maallaqaan hinan walitti qabu kunoo isiin tanaa na jalaa facaafti. Dhalaa biraa ittiin fuudhaa jetteeti. haa shakkisira Wanni isii waan akkasiin hojjetteef eegate dubbii gidduutti haasa'uu dhufte haasitti himtu. Dubbiin kun qabatama yoo bakka argate na bira dubbiin hin jiru. Ana malee na bira dubbiin hin jiru yeroo manuma irraa hin bee. Bas niin deebi'aa ijoolleetti jedhanii ilaaladha. Akkuma isin jettee nyaata yeroo hunda nyaadhu yeroo hin beele immoo fudhadheeti nyaadha mana kiyyaame. waan akkasuma garuu Kanaafuu wanni kun hedduu takka haasawamee jira. Gorsii yoo isin jijjiirte maallaqa faffacisan yoo waliin adeemsifte waliin nagatarana. waa hundaafu qoonqoon jijiin kisima dhufte dubbatte taa oromoon kisima gaita wanni kutta kutte taafte guddatte oromoon saniifuu ta kutte ilaalan ta maaftee irra qabatanii waa hundaafu waa hunda gartee dubbatanii as gubbatti dubbatanii inshaallah ani waan jiru gartee obboleeyyan waan jiru hunda duun fixa inshaallah innis gartee kaasii matee gartee ati qofaa gartee ta'ii mattu namni gartee walii mataa ati maalleen gartee facaasuun san akkami facaafte maalleen gartee facaasuun san jirtu moo hin jirtu mee kana gartee naafiif illee daawwattootaaf illee adda baasa bikka jirutuun biyya himanii gartee jireenyi beektaa oliigan nama ariyaa jireenya biyyee manni gini beeyna halkan guyyaa fiina maatii qabna wanni kun ni jira moo hin jiru kan jiru meegaa haati mana yaaddu sabaadha kan gartee nu maallaqa san gartee maayirra balleessite
biyya arabaa kana walumaan saniifuu isiin bilbiltee gartee keessaan yeroo gartee akkana yaasiin hangattu nadhabee haa jechuudha. Dirqama dhaguun qaba jeetiin maallaqa kana gartee balleessuun ni jira moo hin jiru maayirra balleessite takka takkaan addunuu baasnuufi. Dhugaadha. Wasilaa waan dabree haasuulleen feenoo yaasin garuu dirqama. Wanni inni jee hundinuu ni jirti. Ani garuu maallaqa hin faffacaafne dhugaadha. Atumaa tokko ban qabne malee daawwattoonni hundi bakka hojjeetii yaada. Maallaqa warra isaaniitiif hin erge. Kaanii ganda keenyaaf hin erge madaana keessa gaasan irraa miti. Ammoo kadhiyoo tanaa isaatu badii qaban badiin qabu. Kaduraanii dhugaa. Maaliif badii qaba jee maallaqa fuudheeti dhokeessi. Maallaqa yeroo hundanii ilaala yoo maallaqa naa kanniin jaani ani maallaqa hin qabu niira lama hin qabu jaame. Gizee hundanii gaafadha ammoo maallaqa ni beeka bikka inni kaa'u ni ilaala. Inni bikka duraan kaa'urraa bikka biraa jijjiiree kaaya. Gizee hunda ilaalee gaafadhee ni jennaan maallaquma san fuudhee namaatu naaf ergee hin jeen. Namaatu biyya alaarraa fira kiyyaan ichi qaba isaaniitu naa erge. Kaanis ganda keenyaaf ergitaafi namaa ergachuu fara kaanis ergii fi. Maallaquma kiyyaa beekadhu maaliin Kaanis ergii fi kaanis fudhadhu. Kaanis ibna haanaa taa'u jeeti maallaqa takanne inni maallaqa dhugaa namni ergeef jee fuudhee kaani. Haaya. Inkobri namoo sitti mana malee. Isiitu nama erge. Laaqishnaa qawwatu jiru garuu silaa maallaqa sana. Wanni isin jettu haasoo jirtuun sii galte. Wagadu jirti maaliif hin galleef. Awwaale fuuteeti namaatu biyya dhala na ergeette anuma kannifee kanaas akkaawuntii irratti ergeette biyyatti. Kanatti nyaadhu jettee kana waliin nyaannaa kanatti naakaa jettee anuma kannite. Namni kun akkam jechuudha. Maallaquma akka kooppiis gogootee. Maallaquma kiyya. Maal irratti gootee jira? Kanatti siree. Gammadee maallaqa agarraa gammadee kaanis warra isaanitti ergee kaan ittiin bashannanee uffata hundaan bitadhee hin kofne sitti meemmoo. Maal si gammachiisa? Haa dalagate san si gammachiisne xiyyamaa kanamaa maaliif itti gammaddeeti? Akkam? Haa dalagachuu jirtu itti hin gammadne maaliif kanamaa gammadde? Isumaaniin beekadhu isumaan laal jireenya kana. Yaasiin siinimoo. Jireenyi biyya kanaa dhugaa. Gaddeemu jira guyyaa Guyyarraan gaddeemu jira malee. Nama meeqaatu kiraa mana waan firraa qabaru dhabee arabni ala baaftee ala keessa jira. Meeqaatu waan nyaatu dhabee harka nama jala qabu jira. Isiin kana hundaa'u yaaddu. Lama amma bikka tanaa kalata kamoo maaliif dhokeessa maallaqa ammallee hoggaan gaafadhe hin qabu maaliif jettaayyee. Maal dhokeessa maallaqa kana waliin qabnaami hangana qabnaa hanganacha kaanaa hangana waliin godhannoo osoo hin jiru maaliif dhokeessitaati. Isaa dhokeesseemi ani garuu maallaqa sana akka nyaadamu hin feene ergillee hin jenneen ni ergitaan jee malee ergi hin jenneen ammoo 500 suudiin kun keeti doraa 100 kana cinaa kaa'e homa suudii biyyatti ergi hin jeen nama ergichuuf haadhaaf baleessa jirre ergi garuu hangaan inni ergisiin yuun ergin hin jeen inni fuudhee kaanis erge 500 fixee maafi kanneen laanni fixa dhaasitu himi jeemi. Aywa 500 fixee huccuu hundaan bitatee waggaa guyyaa lamaaf akkana bulu maallaqa isaa achee waggaa dhabu eegas booda mataan isaa dooti garuu ani ergi hin jeen 500 kana goradoo san goradoo jeen inni guutumatti fixee maallaqa fuudhee. Ati kaasimoonii kaase wanni qottee qottee. Yaasin haasuu taasise. Ati keessa waan haasoo barbaadde ni haasuuta. Na aarsa. Hedduu takka na aare. Maaliif? Laa haasoo kun qabu. Namni kun maallaquma kiyya fuudheeti. Deebi'ee anumatti kannee deemee waan akkasiitiin godhadhu. Kanas akkasii godhi. Yoo si taate maal goote yaasin nama kana? Kanaan dura hin jammaas. Intala takka jira biyya. Intala sana wajjin barachuu turre. Eebbifamuuf deemti. Sababa saniitiin maallaqa xiqqoo tokko fuudhee isiif erge. Biyyatti. Sababa saniitiin maallaqa as jiru fuutee warra keenyaaf maallaqa guddaa ergite. Keenyaafis isaaniitiifis. Beekadhu warri keenya akka nurraa qaban. Sana akkasuma beekamaadha. Isiitiis akkasumatti akka nurraa qaban. Waliinuu akka nurraa qabanii mire. Kanaafuu waan tokko wal gaafataniiti hanqana qabna walii gallee. Hanqana qabna jennee irra buusuufi qabna. Walii galtee hundaan. Mana ijaaru jiru xiqqaa sanillee ni beekta. Akkaan ijaarre gooteeti mana bu'uurri dhaabame. Sababa saniiti anaaf isiin itti wal dhabnee waliif galuu dinnee dhalaa jechuun beekadhu jaartii jechuun akkuma kanaan dura jame tawaa jaartu. Jaarsa jechuunis kawaa jaaru. Sababa sanirratti namaan maaliif hin fuunee dhalaa biraa?
Ati karoora kee? Dubartii biraa yoon hin fuudhe kana caalaa nan rakkiftu tani itti sammuu nagaa godhadhuun fuudhaa jeetiin barbaadu jira. Barbaadu Garuu hin harkannelleedha. Amma isiin waan intala asiisan farraa na shakkite natti fakkaata. Intala na shakkite moo ati? Gaafa maallaqa biyya ergite san fidi. Atumaan dubbadhu. Maal fidis dubbatanii dubbadha. Dhala namaa hanna kaati qoy. Hoo atumaan dubbadhu. Fidiranii dubbisaalee. Hanniif kaa isiin inni dubbadhatte mi? Dubbii guddaa barbaadnu yaasee. Dubbii guddaa Itti kanna, hoonaa isa kanna, Ta biyyatti erge san ani warra isaaniif warra keenyaaf hin ergeemi. Inni intala dur biyya wajji baratan maali maallaqa ergite gati. Aha. Tagaafu duraan. Kaa duraan asii achi biyyaa asitti isa jenaa jirti. Natti himne raajuu natti hime malee akka hanjamaan raajuu natti hime natti hime. Niin ergaa fi. Amata meeqa ergu jiraaf amata meeqa ergu jirtaaf raajuutu jalaa hime malee inni naaf hin hime. Dhooyisaan amata ichitti masruufa jirta biyyatti asii biyyatti masruufa hin jirtooti. Namnummaa yaman taa'ee maallaqa biyyatti yeroo ji'a ji'aan namaa ergu. Ji'a ji'aan ergu jirtaaf raajuu seelaa hime malee maali? Saaniif inni saaree erge. Haqa dubbadhu maaliif fayyadu? Yaman keessatti daawwattoota hordoftoota keenya namni jiraachuu dadhabee ji'a ji'aan biyyatti namaaf erguu hin danda'amu. Gongoon kumaa'u hin jamu. Namni maatii Eebbifamuuf deemti jeetiin intala saniif maallaqa irratti erge. Maallaqa ergeef. Ammoo ka biraa ka isin telefoona kiyya hunda fuutee gaaf tokko si caccabsise tokko san isirratti piraankii hojjedheen. Isirratti piraankii hojjedhe malee isiin ammoo akka isiin tun if jijjiirtu amma ati wanni gaafattu eega dubbii tana seente maallaqa isaa sanii walitti qabdee ni deebisaa moo hin deebiftu yeroo tokko doolaara 1000 yeroo tokkos 1000 hedduun dabalamee jira. Amma maallaqa san deebisii ji'iin san booda waliif galla. waan kote irran deebi'anii kaata baddee tanuma gartee ta kutte taaftee guddoo kaameraa keessatti dubbannu waan jiru gidduu gartee qulqulleessitiin baasa jechuudha. Ati immoo wanni beeku ati immoo isiin akka jettu ati mana keetii keettu intala tana gartee si mana qabee intala tana baase kilmaa dhagaa. Hayi. Intala tana anis hin finne anis asitti hin qabne intalli tun isiif jecha mana isiitirraa baate isiif jecha hojiirraa baate kanaafuu nama alatti ari'anii deemanii namni maaliif gabaa keessaan haasa'u maaliif namni bunaan nu dhuga maaliif namni jimaan nu qamaa jeeti intala deebii callisii taa'ee ammoo waan asoo itti dhiisii afaan keessirreeffadhu qofaan jeen. Kana caalaa wanna hin jiru akka kiyyatte. Yaanan dalagaan geessisee maaliif dhorkite yeeti? Dalagaa harkattee mi gadama dalagaa si geessisnaan dalagaa maa dhorkite? Dalagaa maa roon geessitu mi roon geessitu namni dalagaa dhabee jira. Tasii nasiiba si yoo mul'atte ati maal sinag? Akii. Aywa nasiibni nama takka namni hundi takka. Amma booda hojii agarsiisuu isii galchite ana maaltu nana. Eedeedaatiin kalee hin dhorkine? Kalee maaliin dhorkine? Kalee isaa wal jala dhuftarayyee. Akkam? Ati dhufeetu kun dhaabbatee jiru seera dhufu. Waan akkana kanaan aarsaati viidiyoo kana xumur yaasin. Ala viidiyoo xumuree jira inshallah viidiyoo gartee waan hundaa'u gartee karaa akkuma jetti gartee viidiyoo duubatti finnaa jechuudha kaamera duuba finnaa saniifuu viidiyoon keenya kan arraan tana kana fakkaattee jechuudha waan gatuun qabda yaaddu ka xumuraa. Waan inni jiru hin qabu daawwattoota hordoftoota keenya isinitti dheerannee jirra isin aarsaa jirra ni beeyna. Yoo rabbi jedhe isin gammachiifna kanaafuu gama kiyyaan xumureetiin jiranatti fakkaate gama isitti yoo hafe gaafadhu si. Ati waan dhumaa inshallah waan hunda gartee kaamera duuba finnaa. Wanni dhumaa intaluma sana hoggaa nan firaa baase akka naafisiituun dhaabban naafisii wali firaa maaltu sana keessa akka isin qarqar mana kiyyaan baay'ee anaa firaa baase akkaan fidetti. Jechuun isin bar qophan na baafachuu barbaaddeeti isin. Jaartee tahaa. Duraan namaa wajji jira inshallah. Waa hunda gartee kaamera duuba finnaa saniifuu viidiyoon keenya kanarra kana fakkaatti waa hunda kaamera duubattiin xumure inshallah waan gaariidhaan akka walitti deemnu abdii qaba jechuudha saniifuu viidiyoon keenya kanarra kana fakkaata. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Nagaan hojii adda. Bye bye.